Uummanni Oromoo aadaa hedduu qaba. Aadaa kanneen keessaa aadaa uffataa, aadaa sirna nyaataa, akkasumas immoo aadaa sirna fuudhaaf heerumaa, aadaa nyaataa fi kanneen biroo kaasuu danda'ama. Har'a immoo kan isin daawwachiisnu godina Baalee Bahaatti aadaan uffata uummata Oromoo maal fakkaata? Haala kamiin kan uffatan? Shamarran haala kamiin uffatti? Akkasumas immoo haadholiin olaata haala kamiin uffatti kan jedhu haati Siinqee Aadde Tamiimaan nu biratti argamu isiniif ibsuudhaaf. Aadde Tamiimaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis galatoomaa ka waa'ee aadaa Oromoo na ibsisiiftan galatoomaa isiniin jedha. Aadaa baddeen nu kaasuudhaaf dhuftanii nu hubachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Tole egaa uffata keessan irraa kaanu ayyooliin haala kamiin uffatu kan jedhu guftaa keessan irraa kaasnee hanga uffata keessan akkasumas immoo meeshaa harkatti qabattan nuuf ibsa. Guftaan kun guftaa jedhama. Akkanatti darbatee Oromoon hidhatee jalaan akkanatti hidhatanii darbatan guftaa darbatan jechuudha. Asiillee darbatanii hidhatanii kun shaashii jedhama. Kun guftaadha kun shaashii jedhama. Shaashiidhaan hidhatanii faaya aadaa Oromoo calaqqisiisu innis shaashiinis. Haala kamiin kan hidhatamu laata? Darbatamee guftaan kun wayita jedhu kun gubbarraan bahee shaashiin akkanumatti irratti bahee hidhatama jechuudha. Guftaa jedhama jechuudha. Guftaa jedhama duuba walitti wannaa jedhamee walitti bakka guftaa darbatame shaashiin hidhatamee jedhama. Kan keewwatan haadholii qofa moo shamarranis keewwachuu danda'u laata guftaa kana? Shamarran hin kaayatan haga heerumanii mana isaanii gulantaa isaanii gayanitti hin hidhatan shamarran shaashii kanaa fi guftaallee hin hidhatan. Hin hidhatan isaan. Haadholii qofatu haadholii qofatu hidhata. Yeroo heeruman garuu keewwachuu danda'u jechuudha. Yeroo heeruman kaawwachuu danda'u. Kan keewwattan jirtu faaya kunoo maalata? Kuni callee jedhama. Faaya aadaa Oromooti. Oromoon dur asirraa qabee haga asitti kaayataayu. Amma aadaan babbannaan dhiifame malee aadaa Oromootti asirraa qabee kun marti cufa morma callee isiitiin morma cufattee dubartiin Oromoo faaya aadaa Oromoo akkasitti cufattee akkasitti bareechifattee deemti jechuudha. Kanas haadholiitu uffataa jechuudha faaya kanas callee kana. Haadholiitu uffataa haa ta'u garuu quba takkitti akkanaa tana mormarratti hin hidhaniif shamarran illee takkitti lama godhattu takkitti hin hidhatti haga gaafa heerumtee jettutti takkitti ma hidhatti isiin. Haati ammoo asirraa qabdee haga asitti cufa hidhatti jechuudha. Amma haadholiin maaliif hafelaata? Callee hedduu keewwachuun maaliif hafelaata? Aadaa sun badeeti. Aadaan Oromoo capheeti. Aadaan Oromoo badeeti. Wanni callee sun kaayatamuu dhiise. Maaliif badee laata jechuun dhaloota dabarsaa waan jiru? Kaleessa Oromoo jechaan kunuyyuu wayita gabroonfataan uummata keenya gabroonfatu san Oromoo wanni jedhamu afaaninuu Oromoo jechaan kunuu sodaa tahee sababa kanaan aadaan Oromoo illee badee caphee sirni Oromoo marti caphee sababa gabroonfataatiin hafe. Inni irraan uffatanii jirtan laata? Kunis faaya aadaa Oromoo ibsa harkaan dhawaa harki namaa dhahee jechuudha. Oromoon kaleessa aadaa isaatti harkaan dhahaa harka isaatiin dhahaa aadaa faaya aadaa isaa kana hodhaallee harkaan hodhatee hodhisee hodhee gamaa gamana kanallee kirrii harka isaatiin dhahee akkanatti kaayata jechuudha. Maal irraati kan hojjetamu? Kuni jirbii fooyanii fooyaa jirbii irraa dalagama. Kuni halluudhaan kunillee jirbii osoo ta'u halluudhaan akkanatti hallameeti halluudhaan hallamee fooya jirbii irraa dalagama. Fooya sanillee harka isaatiin fooyatee harka isaatiin fooyee dubartiillee ni footi fooya san. Eegas harka sanii shammaanee jedhamee akkasitti dhahama. Meeshaa dhahuun sanillee ofii qopheeffata Oromoo. Guutuun isaa qamisii guutuudha moo kan irraan uffatan qoba qobaatti kan inni qabu? Qoba qobaattillee akka amma kan uffadhe kanattillee in uffata guutuu isaallee haga gadiittillee harka isaallee asiin gahee akkasitti dhahatee uffata Oromoon harka ofiitiin waan dalagate jechuudha. Inni irra keessaa duwwaan maqaa qaba laata qobaatti? Kuni ka gubbarraa kuni ka gubbarraan kaayatamu qoloo jedhama. Kun ammoo gorgoroddaa jedhama ka jalaan godhatamu kun. Gorgoroddaa jedhama. Tole inni kun laata inni dugdatti hidhate? Inni dugdatti hidhate kun sabbata jedhama. Sabbata jedhama. Harkatti kan qabatanii jirtanoo? Kuni waaccaa jedhama.
obboleessa ciicoo saniiti jechuudha. Obboleessa xuunxooti waacaa jedhama. Aanantu itti qophaa'aa, aanan itti qopheeffatanii aananiin kaayatan jechuudha. Yoo bakka kaayallee yoo dhaqan akkasumatti akka xuunxoo qopheeffatan sanitti qopheeffatanii obboleessa xuunxootiin illee waacaa jedhama. Eenyuun qabatu? Haadholii duwwaadha? Haadholii qabata. Dubarri hin qabattu, haadholii qabata. Maal keessa keewwatanii deemu? Aanan keessa kaawwatanii deemu. Aanan keessa keewwatanii deemu jechuudha. Inni sun laata? Inni kuni siinqee jedhama. Kuni mukarraa dalagama siinqee jedhama. Siinqeen tun siinqee ka jedhamu tun tamakkooti siin. Tamakkooti awwala duraa awwala uumama makkotu qabate. Makkoon sun ta soofumar jedhama. Soofumar ka amma akka aadaatti laallamu kana. Makkoon sun intala soofumarii isitu qabate. Siinqeen tun aadaa qabdi. Kaayollee qabdi. Waan isiin akkanatti dura dagalchite wanni sun isii bira hin tartu jechuudha. Diddee bira tarte taanan bakka san hin tartu jechuudha. Kabaja qabdi. Kabaja qabdi. Yoo waraanni illee yoo dhufe akkanatti isiin dhuftee siinqee tanaan haati siinqee jidduu seennan waraanni sun bakka wal dhiisee dhaabatee addaan deebi'a jechuudha. Walitti deemuun hin ta'u kabaja qabdi isiin. Kunis siinqee masanii callee faaya aadaa abbaa gadaatiin faaya aadaa Oromootiin faayamtee isiillee siinqee masan. Ishee shamarran hin qaban? Hin qabatan shamarran haga heerumanii bultii qabatanitti hin qabatan shamarran. Haawwotii qabata. Tole kanan amma uffadhee jiru immoo shamarran haala kanaan uffatu jechuudha. Haala kanaan hin uffatu shamarran hin uffatan. Shamarraniif hin hayyamama jechuudha. Adda irrattis callee kunillee callee faaya waan ta'eef shaashii kanatu dhoggama malee shaashii fi nuqusa dhoggama malee shamarran callee faaya aadaa uffata kana waliin hin uffatan jechuudha. Shamarran hin dhoggamu. Haalli uffannaa isaa wal fakkaata akkuma keessan callee qofat garaagarummaa qaba. Callee tokkittiidha kan shamarran uffatu. Kan shamarran uffatu quba takkittii tana qofa uffatti. Akka haawwotii sanitti morma guutanii gaafa dinqa mana isaanii ga'anii heerumanii bultii qabatan malee morma guuttatanii akka haawwotii sanitti hidhatanii takkittii quba takkittii tana hidhatan shamarran akka aadaa Oromootti. Shamarran immoo haala kanaan uffachuu. Uffata haala kanaan uffatti shamarran rakkoon qabu. Harka kiyyarra jiru kuni gumee jedhama. Gumee jedhama faaya aadaa Oromooti. Asitti illee kaayatama. Dur Oromoon asitti illee kaayatee asirraa haga asitti cufa akkasitti dubartiin isaa kaayattee deemti. Amma waa wanni jedheef kun amma gumeen kun Boorana irraa dhufa. Faaya aadaa Booranaati. Faayini aadaa Booranaa sun duraan wayita Oromoon gadaa fi gadi hin dhiisin hundayyuu wal gaya. Maraa akkasumatti kaayata jechuudha. Uffata aadaa kana tarii laata eessatti kan uffatamu? Uffata aadaa wayita sargii dhaqanillee ima uffatan. Wayita bakka ayyaanni jiru ka ayyaana Oromoon ayyaana kabajataa ayyaanni kabajamullee uffatama. Wayita bakka yaa'ii Oromoon qaba yaa'ii sanittillee ima uffatama. Iddoowwan sirna kabajaa ayyaana garaagaraa irratti illee in uffatama. Isinoo maal hojjechaa jirtu laata uffata aadaa kana yookiin aadaa uummata Oromoo dhaloota boruuf dabarsuudhaaf dagatamaa jireedhaa jirtu akkuma amma jettanu calleewwan garaagaraa hafaatii kan jiran kun akka hin hafneef dhaloota ammaatiif maal gochaa jirtu laata? Mataa ol qabannee jirra isin waliin taanee warra aadaa fi turizimii waliin taanee aadaa Oromtichaa san ol qabuudhaaf hidhannee kun okaanee isinuma waliin jirra jechuudha. Tole galatooma isiniin jenna addi tamiima. Galatooma isinillee dhuftanii nu laaltanii aadaan Oromoo kun akka mataa aadaan Oromoo ka kufee cabe kun ol ka'uuf nu waliin laaltanii dhuftanii nu waraabuu keessaniif galatooma akka nurraan hafne. Kabajamtoota daawwattoota keenya aadaa keenya gaa babal'isuudhaan akkasumas immoo dhalootni har'aa dhaloota kaleessaarraa fuuchuudhaan aadaa keenya babal'isaa teknooloojiin amma jiru immoo kan aadaa keenya balleessu osoo hin taane aadaa keenya kan ittiin babal'isnu gochuudhaan itti fayyadamuu qabna jecha qophii keenya golabna turtii keessan nu waliin gochuu keessaniif galatoomaa jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u.